Galatoomni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kennaa har'aa Civic and Moral Education Chapter 4 Part 2 walitti deebinee jirra. Chapter 4 Part 2 kenna akkuma yeroo darbe waliif ibsine theory rivalile theories of state kan jedhu irratti kan haasofnu ta'a jechuudha guyyaarraa. Isa kana dursee walumaa galatti attribuutiin state gurguddoo shantu jira akka warri United States fi theoristii lafa kaa'anitti tokkoffaa irratti maal waliin jenne population jenne lammaffaa irratti defined territory jenne sadaffaa irratti mootii maal waliin jenne sovereignty dha jenne sovereignty kun mootii birmadummaan kun bakka gurguddoo lamatti qoodama waan ta'eef inni biroo government dha. Kanaafuyyuu akka warri United States fi akkasumas mootii warri maal ilaalati theoristoonni ilaalanitti shanitti qoodanii ilaalan sovereignty kana bakka lamatti qoodanii ilaalanii jechuudha. Kanaafuu population takka defined territory lama government sadii internal sovereignty afur external sovereignty wajjin shan tahaa jechuudha. Kanaafuyyuu wanti nuti beekuu qabnu asirratti external sovereignty kun akkamitti ilaalama akka warra theoristii fi akkasumas mootii United States akkamitti ilaalama jennaan recognized as what fifth essential attributes of state attribute takkaa'u amala state barbaachisaa isa shanaffaa jedhamee yaamamaa jechuudha. External sovereignty qormaata irratti yoo kan gaafatamtan among the following attributes of state which one can be considered as the fifth essential attributes of state according to theorists in the United States yoo kan jedhamtan taate A. Internal sovereignty, B. Government, C. Population, D. External sovereignty yoo kan jedhamtan taate external sovereignty taha jechuudha. Kanaaf har'amootii barannoon kenna waa'ee theory tokkooti jira kan state irratti yaada bal'aa kenne karaalee gurguddoo afur shaniin state kanarratti hiika kenne. Theory'n kun maal jedhama jennaan rival theories of state kan jedhamudha jechuudha. Theory bal'aa mootummaa yookaan bulchiinsa. By the way wanti isin beekuu qabdan asirratti termii state jedhu kana akkamitti hiinaa kan jettaniif namni tokko biyya jedhee hiika, namni tokko bulchiinsa jedhee hiika, namni tokko mootummaa jedhee hiika. Inni sadanuu ni ta'a garuu maaltu murteessaadha akkaataa galumsa isaati. Amma mootummaa jechuun hin dandeenyu yeroo maaliin dhufetti yeroo governmentii waliin inni dhufetti maal jedha chapter 4 keessan state government and citizenship jedha. Bulchiinsa mootummaa fi akkasumas immoo maal jennaan yeroo kana lammummaa jennaan. Indirectly maal jechuun ni dandeenya biyya mootummaa fi akkasumas maal jechuun ni dandeenya lammummaa jechuun ni dandeenya jechuudha. Garuu kallattiidhaan amma asitti definition isaa sanirratti a set of principle state is a set of principle jennee hiikaa ture. Akkasumas immoo a set of operation jechaanii ture, instrument of coercion jechaanii ture. Kanaafuu definition kun amma yoo biyya jenneen hin ta'u jechuudha. Maal jechuun qabnare meeshaa biyyi meeshaa lolaati takka'u meeshaa waraana jechuun hin dandeenyu biyya. Garuu mootu bulchiinsanoo meeshaa waraana jechuun ni dandeenya jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo akkanaa kana administration jennee hiina yeroon itti biyya ta'us ni jira, yeroon itti mootummaa ta'us ni jira, yeroon itti mootu bulchiinsa ta'us ni jira jechuudha. Kanaafuu haala inni ittiin dhufe kanaan laala yeroo ammaa kanatti bulchiinsa yookaan biyya jennee hiikuu dandeenya, mootummaa jennee hiikuu hin dandeenyu jechuudha. Lachittuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu rival theory kan jedhamu kun namicha Underwood or Andrew Heywood nama jedhamuun bara 2013 argame jechuudha. Theory'n kun nama kanaan hundeeffame. According to these guys or Andrew Heywood guys theories, he classified the rival theories or his theories of state into 4. Namtichi Andrew Heywood kan jedhamu kun kan theory rival state argate kuni theory isa rival state kana bakka gurguddoo afuritti qoode. Theory afurin takkaa'u kallattii afurin state ibsachuu. Kallattiin tokko pluralist state jedhama. Kallattiin biraa the capitalist state dha. Inni sadaffaan immoo Leviathan state dha. Inni afuraffaa fi inni dhumaa immoo patriarchal state jedhee bakka gurguddoo afurii kanatti qoodee jechuudha.
mee isa tokkoffaa kana pluralist state kan akkamitti hiikee kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. It stems from the belief that the state acts as an umpire or referee in society. Akka warri pluralisti theory rivailii jalatti state hiiketti maal jedhanii amanu warri kun state jechuun akka daanyaa yookiin immoo tuyyuu nama tapha tokko tapsiisu hawaasa keessatti nama tapha tokko tapsiisutti ilaalama. Referee jechuun yookaan umpire jechuun daanyaa jechuudha. Fakkeenyaaf tapha tokko daanyaatu tapsiisa. Akkuma daanyaan taphattoota tokko taphachiisu takkaa'u tapha isaa san to'atuu fi akkasumas sirnaan eegutti bulchiinsa jechuun laala ka'ama biyya jechuun hin dandeenyu jechuun isteetidha yeroo kanatti. Bulchiinsa jechuun jedha. Bulchiinsa jechuun daanyaa takkaa'uu hooggansa hawaasa tokko keessatti daanyaa hawaasa tokko keessa jiruudha jedhanii hiika. Kanaafuu qormaata keessan irratti among the following rival theories which one can define the term state as an umpire or referee in a society jedhee daanyaa hawaasa keessatti takkaa'uu mootuyyuu maal jedhanii nama hawaasa tokko tapsiisu nama sirna hawaasa tokko eegu jedhanii yookaan gaafatan ta'e warra pluralistic haala kanaanii jechuudha. Nevertheless, it based on an acknowledged assumption about state neutrality. Ammallee jarri kun maal irratti hundaa'anii an acknowledged assumption takkaa'u tilmaama acknowledged hin ta'in hin beekamin irratti hundaa maaliin waa'een neutrality takkaa'u mootuyyuu bilisummaan state yookaan bulchiinsaa jedhanii haala kanaanii kanii jechuudha. The state can be ignored only because it is seen as what? An impartial arbiter or referee. As keessatti statein kun ignored ni ta'a ni jibbama takkaa'u ni qeeqama takkaa'u fudhatama hin argatu. Sababa maal ta'e qofaaf sababa inni akka impartial arbitariitti takkaa'u mootuyyuu daanyaa yookaan hoogganaa haqaa tahetti hoogganaa haqaa akka inni ta'e qofaaf takkaa'u sababa inni hoogganaa haqaa takkaa'u daanyaa haqaa ta'e qofaaf yookaan daanyaa kophaa ofii murteessu ta'e qofaaf maal kan ta'edha jedha kan ignored ta'uudha kan jibbamuudha yookaan mootuyyuu hin hubatamneedha jedha. That can be bent to the will of what? The government of the day. Kana jechuun jedha inni kun kan inni dhaabbatuuf jedha fedhii mootummaa ammaa takkaa'u mootummaa har'aa mootummaa yerootiif kan bitamuudha jedha. Daanyichi kun kan maal ta'uudha jedha fedhii mootummaa ammaa takkaa'u yeroo saniif irra jiruuf kan bitamuudha jedha. Sababoota gurguddoo kana lamaaniif impartial arbitary takkaa'u referee ta'uu fi akkasumas daanyaa yeroo saniif irra jiruuf sababa bitameef qofa maal godhama ignored godhama jechuudha akka warra theory kanaatti. Traced back to the social contract thinkers such as what? Thomas Hobbes and John Locke jedha. Theory'n kun gara kamitti contract ta'a jedha gara kamitti hirkata gara yaada tinkaroota takkaa'u warroota xiinxallaa qabanii kanneen akka Thomas Hobbes fi John Locke'tti kan hirkatudha jedha. They argued that the state jarri kun lamaan akkana jedhanii jedha waa'ee state asirratti theory kana keessatti state had arisen out of what? Voluntary agreement. State'n kuni takka bulchiinsi kan inni dhufuu danda'u kan inni argamuu danda'u voluntary agreement waliigaltee maaliif fedhiiniiti irraa kan argamuudha takka kan dhufuudha malee dirqama sirni bulchiinsa tokko biyya takka keessatti hin filatamuudha. Or social contract takka mootu waliigaltee hawaasaatiin kan ta'uudha. Made by what individual to what safeguard from insecurity akkasumas immoo dhuunfaa tokkoon illee sirni bulchiinsaa tokko hundeeffamuu takka mootu gad dhaabbatuu danda'a. Maaliif safeguard maal ta'uuf nageenya isaaf ta'uuf wabii isaaf ta'uuf maalirra from insecurity nageenya dhabuurraa wabii isaaf ta'uuf dhuunfaan tokkollee hundeeffatuu danda'a sirna bulchiinsaa. Akkasumas immoo disorder and spirituality disorder takkaa'u rakkina adda addaa fi akkasumas spirituality jeeqamiinsa sammuu takkaa'u namummaa
fi kanneen fakkaatan irraa bilisa ta'uudhaaf dhuunfaan tokkollee hundeeffatuu danda'a jechuudha sirna bulchiinsaa yookaan isteetii kana. Without state individuals abuse yoo isteetiin hin jirre jedha yoo bulchiinsi hin jirre laala amma biyya jechuun hin dandeenyu asitti indoom gara maalitti hirkataa isteetiin gara mootummaatti hirkata malee biyya jechuun without state jedha bulchiinsa tokko malee takka sirna bulchiinsaa malee individuals abuse jedha dhuunfaan tokko ni miidhama takka ummootuyyuu maal ta'a jedha rakkinaaf saaxila bahaa jira exploit and himself akkasumas immootuyyuu maal ta'a jedha ni dhiibbama akkasumas enslaved one another inni tokko isa biroo gabroonfataa yoo sirni bulchiinsaan jira kanaafuu isteetiin amma definition kana yoo laallu haala galumsa isaatiin maal jennee ina malee biyya jennee sirra bulchiinsa takka bulchiinsa jennee hina jechuudha. With state order and civilized existence are guaranteed and liberty is protected. With state faallaa kanaan mootu jiraachuu bulchiinsaa waliin takka bulchiinsi tokko sirna bulchiinsaa tokko yoo jiraate nageenyaa fi akkasumas qaroominni hawaasa tokko ni argama akkasumas immoo libertyin hawaasa nageenyummaan hawaasa mirgi lubbuun jiraachuu hawaasa tokkollee protected ta'anii eeggamaaf jira. Kanaafuu without state individuals are abused, exploited and enslaved one another, but the reverse of this, with the presence of a state, the order and civilized existence are guaranteed and the liberty is also protected. So among the following, which one can be the advantage of a state? You can tate A. Order and the civilized existence are guaranteed for the society. B. Liberty of the society is protected. C. Individuals is abused. D. All except C. You can all except C. Advantage kun disadvantage jechuudha. Takau dabamu state to fida jechuudha ka carra rusa. As Locke puts it akka Locke kaayetti mootu kaarma walitti ibsine kun akka jar lamaan keessatti akka Locke kophaatti kaayetti mootu where there is no law there is no freedom. Yo seerri hin jirre bilisummaan hin jirtu jedha akka Locke kaayetti. Here state is a neutral arbiter. Kanaafuu asitti jedha erga yoo seerri hin jirre freedomiin bilisummaan hin jiru jenne kanaafuyyuu bulchiinsi tokko daanyaa neutral ta'edha daanyaa namaan ajajamu miti fakkeenyaaf daanyaan garee lama gidduu bu'eetiniin garee salachiifu qixa kan hojjetudha garee sanis hin gargaaru kanas hin gargaaru kanaafuu neutral jechuun sirni bulchiinsaa tokkollee akkas ta'uu qaba jechaadha. It is what empire or free capable of what protecting citizens from what encroachments. Daanya bulchiinsi kun neutral arbitreedha daanya neutral ta'edha kan gargaarsa garee tokko qofarraa bilisa ta'edha akkasumas immoo daanya yookiin immoo hooggansa maal ta'edha jedha capable of protecting citizens from encroachment hawaasa tokko takka lammii tokko miidharraa kan tiksuu takka mootu hambisuu danda'uudha jedha. In Hobbes view akka Hobbes kaayetti mootu order could be what secured only via what establishment of state with what power that could not be what coerced jedha akka Hobbes kaayetti mootu order jedha nageenyi kuni could be secured ni eegama nageenyi kan eegamuu danda'u karaa kam qofaan jedha karaa sirna bulchiinsaa tokko hundeessuutiin qofaadha. Sirna bulchiinsaa hundeessuu qofaan nageenyi eegamuu danda'a jedha nageenyi karaan inni itti eegamuu danda'u karaa tokko qofaa karaan tokkissuun via establishment of state with power maal sirna bulchiinsaa tokko hundeessuudha maal waliin sirni bulchiinsaa sunuu aangoo isaa ka hin gaafatamne ka irraa mulqamne wajjin sirna bulchiinsaa tokko hundeessuudhaan qofa nageenya hawaasa tokko eegamaa jedhe kaa'e Hobbes mootu Hobbes view isa kana. Kanaafuu citizens are what under a stark choice of what absolutism and anarchy jedha citizensiin lammiileen maal jala jiran jedha filannoo absolutism fi anarchy jala jiranidha jara kana lamaan keessaa tokko filachuu danda'an yoo isteetiin paaworii gaarii qabu isaaniif ka uumamu ta'e takka uummata stability ta'u taate they are what a stark under the choice of what absolutism not under the anarchy. But if there is no state without unquestioned power, then they are stark under what anarchy. Kana jala kufu jechuudha. However, Locke developed liberal defense of the limited state. Locke immoo liberal defense of limited state kana develop godhe in his view the purpose of the state is what very specific. Akka ilaalcha Lockeetti purpose takka kaayyoon state
ifa galoodha takkaa'u very specific dha baay'ee murtaa'oodha fi akkasumas immoo kan specified dha. It is restricted to defend natural individual rights. Inni kuni kan dhaabbateef maal irratti daangahaadha aangoon state tokko jedha natural individual rights tokko defend gochuu irratti eegsisuu irratti daangahaadha jedha. This kanaaf maal jenneeni according to the law or the views of the law, the purpose or the role of state is what? Limited or very specific. This means it is restricted to defend only what? Natural individual rights, not what? Man-made or not democratic rights of individual. They intended or stand to defend the natural individual rights rather than what? Democratic rights of a human. Mirga democracy dhala namaa tiksuu caalaa mirga dhuunfaa takkaa'uu dhala namaa kan uumamaa tiksuu irratti xiyyeeffata. Sababa kanaaf gaheen state maalidha jedheeni lookiin very specific and limited or restricted jedheeni jechuudha. This idea is developed in 20th century into what? Pluralist theory jedha. Yaanni kun pluralist theory keessatti jaarraa 20ffaa irratti lafa kaa'amee jira. Pluralism holds that this is what? Neutral. Bakka in short wanti isin hubachuu qabda. From the pluralism theory or pluralists, they hold that state is what? Neutral, insofar as it is what? Susceptible to the influence of various groups and interests. Wanti inni neutral ta'eef maaliif jennaani insofar wanti inni kana ta'uu dandeef the reason of what? It is susceptible to the influence of various groups and interests. Fedhiilee garee gara garaatiif akkasumas dhiibbaa garee gara garaatiif saaxilamaa waan ta'eef sababa saniif yoo dhiibbaan garee takkaa irratti raawwatamee fi fedhii garee takkaa irratti raawwatame dhiibbaa irra geessuu waan danda'uuf statiin kuni kanaafuu garee kamirraa'u various groupii kamirraa fi interestii various groupii kamiitirraa'u maal ta'uu qaba? Neutral ta'uu qaba jechuudha. Salphumatti wanti isin hubachuu qabdan kanaafuu according to the pluralist theory, state is neutral because it is susceptible to the influence of various groups and interests. Due to that, it must be fully umpire or referee in a society. Jedhee haala kanaan ibsa jechuudha. Daanyaa fedhii fi akkasumas immoo hawwii garee kamirraa bilisa ta'edha jechuudha hawaasa keessatti. But the second one is the capitalist state. It is what? Marxist notions which argued that the state cannot be understood separately the economic structure of society. Kuni warra Marxist notion iti hubannoo warra Marxist warra qabani maal jedhanii akkami hubatan state kana statein kuni diinagdee irraa takkaa'u structure takkaa'u caasaa diinagdee hawaasa irraa adda bahee hubatamuu hin danda'u. Kophaa isaa waa'ee state sirna bulchiinsaa tokko caasaa diinagdee hawaasa irraa adda baasnee hubatuu hin dandeenyu takkaa'u haasa'uu hin dandeenyu. Kana jechuun the economic structure of a society and the state is inseparable terms or inseparable things. They will go together. They cannot see separately from each other. Isa tokko isa biraarraa adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Qabeenya walii wal qabsiisee jechuudha warri kun sirna bulchiinsaa. Kana jechuun bulchaa tokko yoo filatan sirna bulchiinsaa tokko keessatti akkami filatanii qabeenya inni qabu ilaalanii jechuudha dinagdee isaa. State is what? An instrument of class operations. Laala. Statein bulchiinsi tokko takkaa'u sirni bulchiinsaa tokko meeshaa maalis jedhanii meeshaa warra kilaasii gurguddaati takkaa'u warra kilaasii nama cunqursuu danda'u jedhanii warra higher class jechuudha. Class operation jechuun higher class jechuudha. The Communist Manifesto or which is founded 1848 modern state is what? A committee for managing the common affairs of what? The world bourgeoisie. Akka Communist Manifesto bara 1848 hundeeffame irratti modern state kan jennuun komitee maaliiti jedha. Komitee common affairs takkaa'u hawwii waliigalaa takkaa'u fedhii waliigalaa all bourgeoisie ummata waliigalaa hoogganuu danda'udha jedha. State is what? Entirely dependent on economically dominant class. Statein kuni gadi fageenya maal irratti kan hundaa'edha? Warra diinagdeedhaan mo'atoo ta'an takkaa'u warra kilaasii diinagdeedhaan olaantummaa qabanii irratti kan hundaa'udha jedha. Mootummaan bulchiinsi filatamullee jarrirraa filatama jechuudha. Which is what? The bourgeoisie. Kanaafuu
yeroo statein kun yoo economically dominant class irratti kan hundaa'u taate state warra kanarratti hundaa'ee adeemsifamu sun maal jedhama burjoosa jedhama jechuudha. Kanaafuu the states which is they depend on or based on economically dominant class is known as what bourgeois states or bourgeois class states. Nini ana kanaan ibsina jechuudha. Lenin described the state as an instrument for the operation of what exploited classes. Kanaafuu Lenin warra maaliti marxistii kanaati. Hayyicha warra marxistii takka capitalistii theory kana argate maal jedhee hiike statein kuni meeshaa warra kilaasii olaanoo takka kilaasii mul'atuuti kilaasii beekamuuti jedheeni meeshaa warra lower classiti miti jechuudha. If the state did articulate the interests of any class yoo statein kuni maal ka godhu taate fedhii kilaasii kamiitu giddugaleeffatu taate it was what noses of the bourgeoisie ka warra bourgeoisie miti. Kanaafuu ka warra bourgeoisie ta'uudhaaf kilaasii warra bourgeoisie qofarratti xiyyeeffatu takka interestii warra higher class qofarratti xiyyeeffatu qaba. Kanaafuu yoo inni fedhii warra kilaasii hundarratti ka xiyyeeffatu ta'e statein sun stateii warra bourgeoisie miti stateii warra non bourgeoisie jechuudha. Warra bourgeoisie warra higher classiti jechuudha. But those of the most populous class in foreign society smallholding peasantry jedha. Garuu warra most populous class in foreign society keessatti smallholding peasantry warra lafa xiqqaa qabutu iyyuu maalidha most populous class dha kilaasii baay'ee beekamaadha hawaasa Faransaay keessatti lafaanii miti garuu biyya biroo keessatti immoo faalladha jechuudha. Kanaafuu exception qaba jechuudha. Warra Faransaay keessatti smallholding peasantry kanaaf jechuun instrumentii warra kanaati state maaliif isaan keessatti warruma lafa xiqqaa qabu kanatu most populous class dha jechuudha. The overthrow of capitalism would see the destruction of what bourgeois state and the creation of what an alternative proletarian one means akkuma waliigalatti warra capitalismii akkam jedhanii ilaalu destruction of bourgeois state mootummaa bourgeois takka higher class takka sirna bulchiinsa higher class kana destruct godhuu fi akkasumas immoo maalumu an alternative bakka sanii immoo proletarian one means non bourgeois state kana correct godhuudha jechuudha win isaanii. Inni sadaffaan immoo Leviathan state dha. The image of the state as what Leviathan or in effect self-serving monster intent to what expansion and aggrandizement. Kana jechuun salphumatti Leviathan state jechuun mootummaa of qofa tajaajilu takka mootu sirna bulchiinsaa of qofa fayyadu jechuudha. Kanaafuu akka theory kanatti takka akka sirna bulchiinsaa of qofa tajaajilu kanatti maal jennaan is one associated with modern politics with what new right mirga haaraa wajjin siyaasa ammayyaawaa amma wajjin kan wal qabatu gosoota afran kana keessa pluralist miti capitalist miti Leviathan kan jedhamu kana jechuudha. Leviathan jechuun sirna bulchiinsaa of qofaaf dhaabbatu fedhii ofii qofa guuttachuuf dhaabbatu jechuudha. Kun ka capitalisti fedhii warra capitalisti warra higher class guutuuf dhaabbata sirna bulchiinsaa kan warra mootuu jalqaba pluralist sun kan warra plurala takkaa'u hedduu yookaan neutral ta'e dalagaa inni maraa'u garee hiring godhu garee lower illee godhu inni neutral ta'e dalagaa kalammaffaa warra economically rich ta'an gargaara kun immoo uf qofa tajaajila jechuudha. Kanaafuu statein kan uf qofa tajaajiladanii kan jechuudha warri kun. Such view the state as what parasitic growth that threatens both individual liberty and economic security. Kanaafuu akka ilaalcha warra kanatti ammallee maal jedhanii kanii statein akka guddina parasitikiiti jedhan. Parasite takkaa'u guddina parasite ni beeytanii threatens both lachuu ni fayyada. Parasitein tokko maxxantuun tokko ufis fayyadee alaas fayyada. Inni kuni maxxantuu maalitii fi maal gidduudha warra capitalismii fi pluralistii gidduudha jechuudha. Individual liberties ni eegsisa nageenya individual liberties ni eegsisa akkasumas immoo economic securities ni eegsisa jechuudha. Kanaafuu jara lachiifuu qixaa jechuudha warri Leviathan kun ufis fayyada deebi'ee mootu karaa biraatiin akkamitti hiikama warra
individual liberty nageenya dhuunfaa tokkoo fi akkasumas nageenya economy takkaa'u dalagaa warra takkaa wanti godhuudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan hiikanii the central feature is that the state pursues interests that are separate from society. Central featurein takkaa'u amalli giddugaleessa akka warra livaataan steetii kanatti maal jedhanii hiikanii steetiin kuni kan inni irratti xiyyeeffatu takkaa'u kan inni hordofu intarestii hawaasarraa adda ta'e takkaa'u intarestii hawaasarraa separate ta'e qoodamee hordofaadha. Kana jechuun irra caalaa maal hordofan self servingii hordofaa jechuudha. New right thinkers argue that state intervention reflected not by popular pressure rather than what internal dynamics of state jedha. New right thinker warri mirgoota haarawaaf yaadan takka warri mirga haarawaaf dhaabbatan maal jedhanii yaadu state kan akkamitti hiikanii statein popular pressure dhiibbaa hawaasaa takka dhiibbaa ummataatiin osoo hin taane kan irratti xiyyeeffate internal dynamics of state irratti xiyyeeffataadha. Amala keessoo bulchiinsaa takka sirna bulchiinsichaa irratti xiyyeeffata malee baay'ina hawaasa irratti hin xiyyeeffatudha. Sababbiin isaa maal jenne gara olii kanatti central feature of the state is pursue interests that separate from society from the popular. Fedhii hawaasa irraa adda kan ta'e tokko hordofa malee fedhii hawaasa hordofu. Fedhii hawaasa irraa adda ta'e kan inni hordofu sun kaminni internal dynamics of state hordofa malee popular interest hin hordofu jechuudha kuni. Kanaafuu haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaattanii inni afuraffaa fi inni dhumaan mootu the patriarchal state dha. Patriarchal state kan jennu modern thinking of a state take account of what implication of feminist theory. Kun ammoo feminist theory dha. Moreover, feminist concentrate the deeper structure of male power center. Kuni maal center de godhata amma structure in deeper center de godhatu kan inni sirriitti irratti xiyyeeffatu male power center di aangoo dhiiraa kan giddu galeeffatudha jechuudha. Hin beektanii waa'ee feminist theory loojikii ta'e civic irratti ni baratan gara boodatti illee ni jira waan ta'eef they believe that gender equality brought about through incremental reform jedha. Maal jedhanii amanuu ilaalchi isaanii maali gender equalityin brought about through incremental reform. Incremental reformin takka haaromsi biroo haarofti godhamuu qabaa jedha. Walqixxummaa korniyaa irratti malee akkasumas hin ta'u. If women are denied equality yoo shamarran equality kan didan taate takka kan dhorgatan taate yookaan kan dhaban taate the state is what biased in favor of men. Sirni bulchiinsaa tokko kanaafuu biased in favor of men. Dhiira jaalachuudhaan loogii godhee jira takka gama dhiiraa goruudhaan dhiirarratti xiyyeeffachuudhaan male power center godhachuudhaan biased raawwatee jira jedha takka mootu shira raawwatee jiraadha. Kanaafuyyuu feminist theory maalinni warra akka warri feminist haala kana jedha warri mootu patriarchal kun mootu if women denied equality yoo shamarran walqixxummaa kana kan dhoowwataman ta'e kan hin arganne ta'e isteetiin sun bakka gama dhiira jaalachuu takka gama dhiira giddu galeeffatuutiin biased ta'ee jira shira raawwatee jiraadha. However, state's basic neutrality is reflected in the belief that any such bias can and will be overcome by a process of reform. Kanaafuyyuu biasin jennu kun kan dhiira fi shamara gidduu jiru kun kan dhiira giddu galeeffachuudhaan shamara mootiyyuu aangoo fi equality denied goosan kun ni dhabsiisan kuni maaliin sirraa'uu qaba jedha. Process adeemsa reformii jedhamu haaromsa jedhamu sirraa'uu qaba jedha. In this sense, liberal feminists believe that all groups, or including women, have potential equal access to state power to promote justice and the common good. Kanaafuyyuu in this sense kana keessa ilaalcha warra patriarchal kana keessatti liberal feministiin akkana jedha. Warri mirga shamarraniitiif dhaabbatan maal jedha that all groups gareen kamuu including women shamarranis dabalate have potentially equal access
dandeettii carraa walqixaa qabu maal irratti state power irratti aangoo sirna bulchiinsaa qabachuu takka argachuu irratti maal walqixa qabu jedha potentially dandeettii walqixa qabu mirga walqixa qabu to promote justice and the common good fedhii hawaasaa waliigalaa takka fedhii hawaasaa waloo fi akkasumas immoo haqummaa promote gochuu irratti takka hojiirra oolchuu irratti sirna aangoo sirna bulchiinsa irratti dandeettii walqixaa qabu kanaafuu walqixaan dhiiraa fi dhalallee aangoon kennamuu qaba sirna bulchiinsaa keessatti hirmaachisuu qabna jedhee kanaafuu bulchiinsa akkam jedhee hiike paatriarkiyaaliin kuni state is the power in which all groups or all groups including human have potentially equal access to promote justice and the common good jedhee hiike kan dhalaa fi dhiirris dandeettii walqixaa takka mirga walqixaa ittiin qaban haqummaa fi faayidaa waloo hawaasa tokkoo sochoosuu keessatti sirni bulchiinsaa dhalaa dhiirri aangoo walqixa itti qabu isteetii jedhama jedhee hiike warri paatriarkiyaalii. Inni biroo mootiyyuu maalidha? The role of state kan jedhudha yeroo itti aanu the role of state kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a paartii sadaffaa keessatti. Ammaaf paartii sadaffaatiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura galatoomaa chaanala keessan guddifadhaa share subscribe like comment gochuu hin dagatinaa jechuun dhaamsa kenna.